turgaa'e foolii lolaa irraa gara kaasii kumaa keetti kan ce'e amma immoo gumaa gurraacha jechuudhaan weellisaan Falmataa Kabbadaa dhufee jira jechuudha bara 2022 kana keessatti sirba ajaa'ibaa. Egaa mudannoo addaa keessa yookaan immoo itti hojjetaa jiru mana hidhaa keessa yookaan qabamee hidhamuun kan yaadatamu tibba kana jechuudha Falmataa Kabbadaa. Akka kanaan egaa sirba haaraa dhufaa jira jechuudha. Kanneen toora miidiyaa hawaasummaa irratti eegaa jirtanillee hedduudha jechuudha Falmataan. Egaa akkuma beekamu Falmataan sirba qabsoo fi warraaqsa uummata Oromoo kan sirbuun beekamudha Falmataani. Egaan hojii isaa hedduutu jira kan isa jechisiisan jechuudha. Har'a isa keessa sirba tokkoon isin daawwachiisa jechuudha. Tibba kana kan gadhiifamu sirbi Falmataa Kabbadaa kun barrii entertainmentii irratti akka dhufuuf qophaa'amaa jiru yookaan immoo maxxanfamuuf jala ga'ee jirudha. Kan toora miidiyaa isaaniin ibsanii jira warri miidiyaa barriikoo. Isinillee kabajamtoonni maatii YouTube chaanalii kootii linkii isaanii asumarra kan isinii kaa'u ta'uu isin beeksisuun barbaada jechuudha. Egaan walumaan eegnu maal qabatee dhufa kan jedhu tilmaamuun nama hin rakkisu jechuudha. Sirba haala gaariin itti qophaa'amee hojjetamedha kan fakkaatudha. Amma sirba sanatu hin argin hagas irratti haasa'u yoo dhaabne illee sirba gaarii akka ta'e yookaan immoo kan tilmaamamudha jechuudha.